Bordodee lafa seenaa Bordodee show. Shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kanneen bakka garaa teessanii nu daawwataa jirtan kun chaanaala Bordodee show irratti kan isiniin dhiyaatu qophii jisaati. Sagantaan keenya irraa galateeffannaadha. Akkuma beekamu kaameeraa isin asirratti argatan kana sponsor godhamnee jirra jechuudha. Namni sponsor nu godhe eenyu yoo jettanii yaadan taate waldaa Kuraa Galaan yookaan dhaabbata tololtummaa Kuraa Galaan yookaan Kuraa Galaan organization Kuraa Galaan charity organization kan jedhamudha. Itti aansee immoo addatti namni nuti galateeffatu barbaannu tokkoffaa Hussein Qaasim yookaan durataa yookaan hoggana waldaa Kuraa Galaan idil addunyaati. Akkasumas namoonni yaadan nu cinaa dhaabbatan hedduu takka galatoomaa isiniin jaa. Akkasumas gorsa adda addaa nuuf laatuudhaan waan godhamuu qabuu fi kanneen irratti namoonni nu cinaa dhaabbatan hedduu takka galatoomaa isiniin jaa. Maqaa keessaniif beeytanii maqaa keessan sin dha'uu baadhulleedha. Akkasuma itti aansee immoo kaameeraa kana erga binneen booda amma gama qophii keenyatti kan deebinu ta'a. Qophiileen nuti yeroo dhiyootti isiniif qabannee dhufaa jirru kanneen akka diraamaa, asoosama, seenaalee bifa dookumentariitiin akkasumas seenaa magaalaan teenya qabdu tun magaalaa aanaa Gumbii Bordodee yookaan magaalaan Bordodee qabdu tun hedduu takka dhudhukattee jira. Sanarratti illee waan takka bifa dookumentariitiin hambaafnu ta'a yeroo dhiyootti. Akkasumas ammoo aadaalee naannoo keenyaa kan ituu fi kanneen akka aadaa Harargeetti jiran kanneen keessa qoqqorannee yookaan bifa agarsiisatiin kan as baafnu ta'a. Sinirraan bannu isiniin jaa dhiifama hedduu takka dhiifama. Egaa waan takka jira haala jiru takka irratti hedduu takka bannee saniifuu dhiifama isiniin jenna daawwattoota keenya. Akkasumas namoonni hedduu takka yaadan cinaa dhaabbattan nu bilbiltanii akkasumas gorsoota garaagaraa nu kennuudhaan nu onnachiiftan hedduu takkaan isin jaaladha, isin dinqisiifadha jechuudha. Hedduu takkaan isin kabajaa, hedduu takkaan isin galateeffadha jechuudha. Waldaa Aksiyoona Daldalaa Gamtaa Bultum yookaan Gamtaa Bultum Trading Share Company isaanidha. Isaanillee hedduu takka galateeffatuun barbaada. Dhaabbileen Oromoo kanneen kun hedduu takka nu baay'atuu qabanii nu jajjabeeffamuu qabanis isiniin jenna. Qophiin keenya kan itti fufu ta'a. Amma qophii biraatti walitti deemuutti nagaan naa turaa isiniin jaa. Salaa.